Eeyyuu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Ani waan baay'ee irraa fayyee. Anillee garuu asii miti. Biyyi koo asii miti gara darbee kaasii kanarraan dhufee. Kaasii irraa erga dhufee immoo ji'a 8 guuteera. Dhibee kana waggaa 14 erga naqabee dhibeen gifiitii kun erga naqabee waggaa 14 waggaa 14 itti rakkachaan jira. Nyaata nyaadhu, barbaree nyaadhu, wanta ta'e wanta camdee nyaadhu. Amma barana erga dhufee iddoo kanatti asitti dhufeetanii obboleessi fayyiteerra. Gifiitii kanarraa fayyiteetta garuu naan jedhee achumaan anan immoo galee ji'a tokko taa'ee mana yaalaa dhaqee mana yaalaa dhaqnaan immoo fayyiteetta umaan qabdu gifiitiin qabdu naan jedhanii nagashanii. Ammas immoo taa'ee gara torban lamaan taa'een manuma yaalaatti nan deebi'e mana yaalaatti deebinaan ammas hin qabdu naan jedhanii. Yeroo afur hin deebi'e yeroo afuran deebi'e sun immoo hin qabdu ati gifiitii yoo immoo nan qaba jette humateeti malee hin qabdu gifiitii si keessa hin jiru naan jedhanii. Kanaa jedhee Waaqayyoon galata naa gashaa yeroo sadii. Sirriitti Waaqayyoon galateeffadhaa fi baay'ee koo waggaa 14 dhiibbaan dhiigaa kun isin rakkisaa ture. Waggaa 14 na rakkisaa ture nyaata nyaadhu homaa nyaadhu citaa kana ta'een deeme bakka jireenya koo yaa Waaqayyoon jedhe karaa koo keessatti kanan kadhadhu sagantaa keessatti nan kadhadha coomeessallee nan kadhadha wanta nyaadhus dhabee wanta dhugus dhabee ani fayyuun qaba jedhee Waaqayyoon nan kadhadha. Dhuguma akkasumatti waa'ee haala jeequmsa kanaaf bahee nan dhufe akkasuma asitti ani nan fayye wanta nyaadhus yoon dhabe wanta dhugus yoon dhabe ana nan fayyatu Waaqayyoof galata naa gashaa. Sirriitti Waaqayyoon galateeffadhaa. Mana yaalaa dhattanii gifiitii waggaa 14 guutuu isin rakkisaa ture sun gifiitii sun hin jiru isin hin jedhe manni yaalaa. Hin jiru siuma hin qabdu naa jedhanii ammas immoo kaleessa malee dheengadda dhaqeen sirritta lafa xarraa'ee dhaqne dhiigni kee sirriidha homaan qabdu dhiigni kee sirriidha naan jedhan. Haaleluyyaa mee sirriitti harka keessa waliin deematti Waaqayyoon galateeffadhaadha. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaadha fayyaati hafaa.